السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله itu kan betul tadi. Sudah mangkar orang lu tinggal. Galanni fogutan wa tumadura kan Allah tukicca nagaya afrahmanni nabiyyi tumura anbiya mumic sanyi ilman nama hundaaf kan ergaman adii fi gurraacha ana fi antisa mara sahabota biyyadda ammallee namoota gaggaarii taabii kan sahabaa booda ulamaa islaamaa kaananii daachisan beekumsa toohidaa ta'uun diin qulqulluu kan barsiisaa jiran biyya adda addaa isaan kana mara osoo baafne adda namoota gaggaariin dubbate san hunda nagayaaf rahmanni rabbii xiyya guddaa irra haa jiraatu gadaa hunda keessa kan hin cinne adda ana birattillee ulfinaaf kabajaan keessan kaan hin adda warreen diin barsiiftan galatoomaa guddaa takbiir nuti kamirraayi durirraa jalqabee namnummaan addunyaa tanarratti argamu dhiiraa fi dhalalleen hundi isaanii bakka lamatti qoodamu isaan kana keessaa tokko kan sharriin addunyaarra beekamu kan lammaffaa ammoo warreen waan gaggaarii hundaan wal dorgomu nuti kamirraayi jechuun gaafii xiyyaa if gaafadhaa namuu ofumarraa kaafnee yoo jalqabne hoyya hanqina argamu irraa dubbachuun haalan barbaachisa akka sirreeffamu nuti darasoonni darsii adda addaa sheekarraa baratu kaayyoon teenya maali wanti as teenyuuf addaanuu baatu nuti munaafiqa diin kan jallisuuf dhiphatee baratu moorra wallaala dooraara maqaa darasaatiin fira isaa cabsatu warra tooftaa baasee maqaa darasaatiin dooraara butatu moogaree waan gaarii sheekarraa barattee waliif irra baatu dhiiroo warra ganda keessa taa'ee eebii sheekaan dubbatu warra walantummaa allahatii jecha diin cinaa dhaabbatu moorra wallaala diinaa wajjin diinii isaa balaaleffatu gaaris ta'ee ama walumaa galattuu warreen diin islaamaa barsiisuuf barbaadu qulqulleessee rabbiin nullee haa filatu hojiin namaaliyyaa niyyaa isaa namuu akka bareeffatu diin islaamaa seera rabbii guddaa kan hin qabne hankuu akka seera namaa kabajaaf ulfina diin namaan tuttuqu akka seera namaa kijibaa fi dhugaa walitti lallaabu beekumsa rakkatee hanqina seeraatiif ganda biraan dhabu seerri isaa guutamaa kan beekumsa namaa hunda kan danda'u hin danda'u namni itti dabaluu fi irraa illee haquu lubbuu ilmaan namaa waan ishiin dandeessu malee ittiin dirqu qulqullina isaarraa fakkeenyuma tokko qofa irraa tuqu fedhaan na caqasaa obboleewwan kiyya wanta nama dinqi kan islaama ta'e gaafa ajaabahuuf maffichaa'ee dhaqu akka warra kaanii tortora ajaabaa qubaafirraa dhaqu eegoo abbaafates bishaaniin sirritti tolchee firraa dhaqu gaafuma dhiquu harka bitaa malee mirgaan ofiin tokko maaliif jennaan mirgi waan gaggaarii malee waan hamtuu lallaabu kanaaf yeroo ammaa warri dhibdee sodaa addunyaarra qabu akka falaatitti kaayaan qulqullina harka qofa dhiquu harkas ta'ee fuula funyaan gurra miila afaanis lulluquu nu amantiif qabna guyyarraa yeroo 5 firraa tuttuluquu laalmee bareedina diin islaamaa kana akka callaqu kanaaf jenna kunoo nu afaan guuttannee diin islaamaan baku الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر biqiltuun diin islaam biqiltee asiinii akka aduu baatee iftee naayiroobiini carraa kan argachuuf baga gammaddanii irratti ol kaasaa dhiiraa fi dhalaanii